Dhiiroo Qaxalee Kormee utuu wal dhaggeeffanne hin wayyuu garuu haa ta'u booddee garuu kaardii naa bitii paakeejii naa guutii hin danda'amu. Ati kaardiif paakeejiitu si dhibee miti? Egeree miidiyaan yeroo gabaabaa keessatti erga hundeeffame faarfannaawwan hafuuraa fi koomeediiwwan gaggabaaboo hedduu uummata biraan ga'uun jaallatamummaa guddaa akka argate wal nama gaafachiisu. Dabalataan ammoo sabskraayibaroota 60,000 argachuusaa sababeeffachuun qarshii 60,000 badhaasuudhaaf qophaa'ee jira. Kanaafiyyuu namooti dandeettii monoloogii yookaan qof dubbii stand up comedy akkasumas kennaawwan adda addaa special talentii namooti qabdan wal dorgomtanii tokkoffaa warra ba'an dhuunfaa isaaniitti qarshii 20,000 badhaasuudhaaf qophii isaa xumuree jira. Waaw! Namootni kana irratti dorgomuu fedha qabdan lakkoofsa teelegiraamii armaan gadii irratti viidiyoowwan gaggabaaboo sadarkaa isaanii eeggatan erguudhaan dorgomaa badhaafama. Yeroon qabdan guyyaan dhumaa itti dorgommiin kun xumuramu eebila 20 bara 2021 maalan jedha eebila 20 bara 2021 dhagaa tokkoon simbira lama jechuun kana karaa tokkoon dandeettii keessan agarsiisaa karaa tokkoon ammoo qarshii badhaafamtu. Carraa gaarii! Hello! Kaameeraa sana maaliif naaf iddeen dhuftu? Ati paakeejiif kaardii jettaa qarshii 60,000 nu jala darbaa jiraam. 60,000! Achumatti na eegi dhufaan jira amma dhufaan jira.